maal ta'ee hin maraatee nama lubbuun hin jirreef xalayyaa akkamitti barreessaa naan jechuu ni danda'u. Eeyyeen maraadheera, eeyyee maraanneerra. Guyyaa ati wareegamtee qabee eenyutu hin maraanne? Miira gaabbii, gadda, aarii fi xiiqiidhaan guutamnee laphee keenya cabee gadda guddaa keessatti kufuurra darbinee uffata keessatti maraanneerra. Gadheensi galaafattis ta'e warri ati jalaa galaafatamte hundu taaziyaa yookiin gadda siif taa'aniiru. Garaagarummaan jiru garuu inni si galaafate gadda sobaa gaddaa, imimmaan sobaa roobsee taaziyaa sobaa siif taa'e, waadaa sobaa maqaa keetiin galee qoroxxomee nyaate. Warri si jaallatan duras akka miseensa maatii isaaniitti si ilaalaa waan turaniif gaddi balbala maatii warra si jaallatan hundaa rurrukutee ol seeneera. Xiqqaa fi guddaan, dhiiraa fi dhalaan, biyya keessaa fi biyya alaa kan jiraatu hundi imimmaan dhugaa roobsinee gadda hamaa keessatti kufne. Har'as lapheen keenya cabee gaabbii fi aariin quba nyaachaa jirra. Akkuma ati ani Oromoof qaaliidha jette dhugumatti qaalii akka taate diinnis firri subateera. Ati ilma sabaati malee ilma gandaa akka hin taane, akkanumallee qaaliidhaan olii kan maallaqaan bitamuu hin dandeenye akka taate sabni kee ragaa siif ba'eera. Wareegamuun kee Oromoo Moyyaalee hanga Raayyaa, Wallaggaa hanga Sumaaliyaa hundumaa aarsee mormiif dirreetti baase. Ilmaan Siikkoof Mandoo, ilmaan Afran Qalloo, ilmaan Ituu fi Humbaannaa, ilmaan Maccaaf Tuulamaa, walumaa gala ilmaan Oromoo hundi imimmaan dhangalaasuurra darbanii dhiigaaf lafee isaanii siitiif jiksaniiru. Diinni si ajjeesee Oromoo haamilee cabsee mataa gadi qabatee tuffatamaa akka garboomu gochuu fi akeekee kan si galaafate ta'us dubbiin faallaa jalaa ta'eera. Oromoon haamilee cabee manan teenye gadi bahee diina faana kokkee wal qabee akka falma gaggeessu taasiseera. Tokkummaan sabaa caalaatti jabeessi malee laaffisne kaayyoo kee galmaan ga'uufis qabsoo bifa haaraan finiinsuudhaan aarsaa guddaa kanfalaas jiru. Haacee qabsaa'onni kaleessa ati beektu tokko tokko maallaqaa fi faayidaan bitamanii dhugaa kee fi dhugaa uummata kee dhoksaa jiranis ijaan argineerra. Garaan baalageedha, sammuun nama balleessiti waan ta'eef isaan tuffannee dhiisneerra. Waa'ee jara kanaa osoon sirriitti siif ibsee baay'een gammada ture. Garuu garaagarummaa dhiphisuuf jecha hunduma isaaniiyyuu bira darbeera. Shirri diinni siin ajjeesee Oromoo gidduutti shakkii uumee Oromiyaa godinaan qoodee uummata Oromoo wal nyaachisuuf kiyyeessa sin milkoofne. Gaaga'ama guddaa uumee dararaa hamaa uummata irratti qaqqabsiisus tokkummaa Oromoo fi Oromiyaa garuu diiguu hin dandeenye. Tokkummaan uummata Oromoo fi Oromiyaa kan ijaarame dhiigaa Taaddasaa Birruu fi dhiigaa qabsaa'ota akka keen waan ta'eef gonkumaa bara baraan hin diigamu. Haacee sabni kee waa'ee kee yeroo yaadatuu fi sirboota kee yeroo dhaggeeffatu imimmaantu ija guuta. Gaddaa fi aariitu miira isaanii to'ata. Akka carraa ta'ee gidduu kana hiriyoota koo waliin wal arginee hoteela tokko keessa teenyee osoo waliin haasa'aa jirruu sirbi kee tokko baname. Akkuma atuu beektu ati osoo wareegamiin dura yeroo sirbi kee banamu kan sirba jaallatu taa'ees ta'ee bakka jiru taa'ee utaalee ka'ee ittiin shubbisa ture. Erga ati wareegamtee garuu akkuma sirbi kee eegaleeni hundi keenyi osoo waliin mari'atiin cal jenne gaddaan guutamnee mataa gadi cabsine. Imimmaanis ija nu guute. Hiddi dhiiga keenyaa dhaabatee sirbi baname. Erga raawwatee booda waa'ee kee miira xiiqiidhaan guutamnee fi miira jejjeeqameen xiqqoo erga haasofnee booda haasaa keenya jijjiirre. Kuni mudannoo koo fi kan hiriyoota koo qofa miti, kanuma hunda keenyaati. Erga guyyaa abaaramtuu sanaatii asii konkolaataa, suuqii, hoteela keessas haa ta'u bakka biraarraa muuziqaa kee dhagahee namni hin gaddinee fi aariidhaan hin waxalamne waan jiru natti hin fakkaatu. Namoonni sirba kan dhaggeeffanne amantiin isaanii isaan dhorkullee yoo sirbaaf fedhii dhabanis waa'ee kee fi sagalee kee yeroo dhagahani si yaadachuu fi gadduurraa of hin qusanne. Haacee erga ati wareegamtee asii waa'een keenyaa
akkuma qabsaan tokko jedhee bofa hudduu lixxe ta'e bofti hudduu lixxe harkisan hin citti gadhiisan immoo lixxi jedhame sana ta'e bitaan mirga ta'e gubbaan jala ta'e wallaalaan beekaan immoo akka doofaatti ilaalame wareegamtee barii sana qondaalonni mootummaa Hacaaluun kan ajjeese abaa'oo Gibxii fi TPLF fidhanuun jechuudhaan mana murtii dursanii murtii laatanii takkaa Xilaayee takkaa immoo Xilawuun nama jedhamudha kan isa ajjeesu nuun jedhanii kashlabbummaa isaanii nutti ifa baasanii Haacee eenyu akka si galaafate uummanni hunduu wareegamuu kee booda ta'ii ta'erraa ka'ee tilmaamuu danda'a waan ta'eef eenyu akka si galaafate nu iyyuu sin gaafannu. Haacee erga ati wareegamtee qabee haali siyaasaa fi jireenya Oromoof Oromiyaa akkasumas kan biyyittii guutummaa guutuutti jijjiirameera. Jaawar yeroo wareegamuu kee dhagahu shayii dhuguuf birciqqoo shayii danfe qabu harkatti qabatee ture mataa isaa irratti cabsee shayii ho'aan mataa isaa irratti dhangala'e waan godhuufi jedhu dhabee akka maraachuus ta'e jedhani isa qofaa miti hundumaatu waan ta'uuf godhu wallaale mucayyooni sammuun tuqamtes akka jirtuu fi dargaggeessi lubbuu isaa galaafatanii jira jechuus miidiyaa hawaasaa kanaarraa arguuf dhaga'uu dandeenyeerra. Qabsaa'onni ati jaallattu kan akka Jaawar Baqqalaa fi kanneen biroo kumootaa lakkaawamanii sirna gaggeessaa kee bareechuuf manaa bahanii turanii osoo sin awwaaliini mana hidhaatti darbatamaniiru. Amma immoo sirumaa Jawaarfaa himannaa shororkeessummaan himatamaniiru. Haacee Jawaarfaa shororkeessitootadha. Ati bakka dhugaa jirta miti maaliif warra isaan yakke kanatti dhugaa jiru nimtuu silaa dhugaan ilmoo waaqaati maaliif ati waaqni tulluu sobaa kana jigsee dhugaa akka nuuf murteessuuf itti nuun himtu maalumaaf cal jettee dhugaan akka injifatee sobni bakka isaa akka gadhiisu maaliif hanga yoonaa waaqatti ati nuuf hin himne? Haacee yoom immoo itti nuuf himta laata? Erga si dhabnee kunoo guyyaa 80 dabarreerra. Siidaan awwaala kee irratti ijaarames mana amantaa Ortodoksii Iyesuus keessatti eebbifameera. Warri aanaa Gindabarati magaalaa Culluxxeesi eenyuma dursanii siidaa siif dhaabaniiru. Guutuu Oromiyaa bakka hedduuttis siidaan siif dhaabbachaa jira. Weellistoonni baay'ees siif weellisaniiru. Barreessitoonni baay'ees siif barreessaniiru. Artistiin Alii Birraas ati Maandeellaa keenya Maartiin Luuter keenya siin jechuun hangafni kee ragaa siif baheera. Torban darbe keessas daa'imni kee ni dhufta jedhanii si eeganii erga dadhabanii booddeedha fakkaata karaa foddaa TV weelluu kee dhagahanii yeroo boo'anii yeroo dhungatan ijaan arginee imimmaan keenya cobsine abbaa keenya isa Oromoo sabaaf sablammii wareegame nuuf fidaa nuun jedhu jenneesi suura kee ija guutuudhaan ilaaluu sodaanne deebii deebisnuufis waan hin qabneefi gaddaan guutamne. Haacee si dhabuu isaaniiti malee waa'een guddina ijoollee kee nu yaaddeessu hanga Oromoon dachee kanarra jiraatutti ilmaan kee qananiidhaan ni guddatu. Yuunivarsiitiin Amboo damee saayinsiif teeknooloojii awwaaroo kan ture har'a kunoo maqaa keetti jijjiiramee Yuunivarsiitii Amboo damee Haacaaluu Hundeessaa jedhamee maqaa keetiin moggaafameera. Kun ta'uu isaatti Oromoo fi jaallattoonni kee hundi baay'isanii gammadaniiru. Hoggantoota yuunivarsiitichaas baay'isanii galateeffataniiru. Dhaloonni kun kaayyoo kee galma ga'uufis waadaa siif seeneera. Haacee ati sirba jalqabaa yeroo baastu ani barumsaaf Adaamaan ture. Sirba kee dhaggeeffadhees quufuu nan dadhabe. Bara 2001 akka lakkoofsa Habashaatti anii fi hiriyaan koo guutuu badhaadhaa jedhamu jaalala siif qabnurraa kan ka'e si arguuf baay'ee hawwine. Ati akka Adaamaa hoteela Keebeek ganda Duwwaa 9 yeroo turetti darbee Jaamboo Faafaanaa akka achi deemtu waan dhageenyeef si argachuuf Adaamaa ganda Booleerraa kaanee
hoteela kee beek ganda duwwaa sagalitti argamu yeroo deemnu atis jaamboonis hin jirtan ture sa'aatii dheeraaf si eegnee dadhabnaani gara manaatti galle barataa waan turreefis qarshiin taaksiif baasnee fi lallaafaaf baasne akka malee nu aarsee gaddinusi jaalala siif qabnu hin hir'isne sana booda carraa si argu argadheera ayyaana irreechaa bara 2002 akka lakkoofsa bashaarratti duukam hoteela warquu biqilaa keessatti otoo ati weellistuu si argeeni qarshii 10 kiisii koo keessaa baaseeni hancufatti biifee adda keerratti maxxanse si badhaaseesi suuraa si waliin hin ka'e guyyaa sana keessi koosi gammachuudhaan guutamee gammachuun koos ni dabale sana booddeesi guyyaa gara biraa si arguuf carraa argadheera ana qofaa otoo hin taane namni sirba kee dhaga'uu fi barruu kana dubbisu mudannoo fi miira itti dhagahame ni qaba ani xalayaa kana kanan siif barreessuu danda'e sababa lamaa fi tokkoffaani haala irra jirruu fi yaadan siif qabu ibsachuu fi lammaffaa moosaa ogeessonni xinsammuu akka jedhanitti wanta sammuu namaa dhiphisuuf gaddisiisu yoo barreessan yookiin yoo namatti himatanii boqonnaa namaaf kenna yookiin namatti fura waan jedhaniif anis kanumaaf hin barreesse haacee kana caalaa anis dubbii sittin dheeressu nagaannuuf boqodhu yeroo yaaddoon keenatti hammaatee fi yaanni koo yaanni keenyi gara kee goree nu rakkisu xalayaa akka kanaa siifan barreessa haacee ati garuu waan tokko qofaanuun dagatiin ati oromoof qaaliidha oromooni bara baraan si yaadata xalayaa kana kan siif barreesse ana abarraa caalaati Hacaaluu Hundeessaaf bakkuma jirtutti fulbaana 20 bara 2020 nagaatti Kunaaf albuunni kee Oromiyaa madda galii biyya Oromiyaa allabdii rakkata Oromiyaa Oromiyaa tiyya